Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu baleewwan kee gaggaarii baga jiraatan jechaa bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii simbira haa jiraatu jechaa duraan dursee sallu ala nabii Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad. Obboleewwan kiyya warroonni shabakaa intarneetii kafaltii malatti barbaadan aappiilee kana buufadhaadha. Aappii kanatti fayyadamaa sin jedha. Aappiilee kana hundi isaaniitu akka ajaa'ibaa dalagan zayinii sawaa mobaayilii akka ajaa'ibaa dalaganii irratti fayyadamaa siniin jedha. Warri sin garsiisuu har'a wanni sin garsiisuu dhufee namoota tiktookii gubbaarratti wanni qabaatanii linkii YouTube chaanala kaayatanii warroonni immoo keessa seentanii subscribe godhuuf dadhabdan rakkootu jira. Rakkoo saniin furmaata sinii fida. Namoonni hedduun hin beekanii yeroo linkii san gubbaa dhahanii viidiyoo san daawwatanii erga subscribe godhuu barbaadaniin booda subscribe gochuudhaaf paaswoordii fi iimeela gaafata jecha. Salphumatti paaswoordii fi iimeela keessanitti galchitanii namoota linkii fi yuutuuba tiktooka gubbaa qabanii akkamitti subscribe godhuu fi dandeenya akka jedhu karaa salphaa ta'een isin garsiisa. Na faana tura. Kini akkuma argaa jirtan obboleessa keenya yookaan sheeka keenya Abdul Fattah linkii as jalatti maxxanfatanii jiranii linkii san gubbaa cuqaastanii jecha. Erga linkii gubbaa cuqaastanii akkana yuutuuba keessa sin galchaa jecha. Erga yuutuuba keessa sin galchee immoo viidiyoo san amma dhaqxanii subscribe godhuudhaaf akka fakkeenyaatti kinoo subscribe godhaa waan na gaafatu sin garsiisa. Kinoo subscribe hoggaan godhuudhaaf hoggaan diimtuu taara cuqaase sing and maal godha irratti cuqaase. Erga achirra dhaheen booda as na fidee dhufa. As yeroo na fidee dhufe kana maal godhuun qaba? Yeroo as fidee dhufe kana asitti iimeela keessan yeroo qubumaan tuqutan iimeelli keessan kallattumaan bilbila keessan ishaaraa qubaa sin gaafata jecha. Ishaaraa qubaa sin gaafata. Ishaaraa qubaatti galchuudhaaf maal godhuun qaba? Kunoo ishaaraa qubaatti hoggaanti galche iimeela kiyya iimeela tiktookatti fayyadamu san naaf fidee dhufa. Next godheetiin irra darbaa jechaadha. Kunoo hoggaan next godhee irra darbee paaswoordii naaf fida. Bakka paaswoordii dirqama immoo warroonni paaswoordii hin beekne rakkoodha. Paaswoordii bilbila keessanii warroonni hin beekne yookaan iimeela keessanii waliin itti fayyadamaa jirtan namaaf godhuu hin dandeessan gonkumaa jecha asumatti baruu qabdan. Maal godhuu qabdan asitti amma paaswoordii bilbila keessanii irratti fayyadamtan irra hedduun paaswoordii lakkoofsa bilbilaatiin hidhatamaa waan ta'eef paaswoordii keessan asitti naqxanii next gootanii jechaadha. Paaswoordii kunoo akkasitti amma salphumatti kunoo subscribe godhaa fi shakkuma tokko malee na raagee balaa laayikillee godhuu fi barbaadan akkasitti isin raagee balaa jecha. Garuu wanni isin beekuu qabdan ergaa paaswoordii itti galchitaniin booda iimeela keessan gubbaatti wanni isinii dhufa jecha. Miseejii isinii dhufa. Amma fakkeenyaaf miseejii argaa jirtan gubbaa kanarratti miseejiin karaa googeliin kun asumatti akka argaa jirtan kana miseejiin asirra dhufa jecha. Miseejii si wayitti dhufa maal godhuu qabdan? Pilaastoor googil wanni keessa seentanii yookaan kanuma irraan gadi buttanii kan miseejii isinii dhufa sanirra cuqaastanii achirra erga cuqaastaniin booda kallattiin iimeela keessan sanirra dhufa. Yani akka waan namni biroo iimeela keessan kana itti fayyadamuudhaaf yaalii godhasanitti isinii dhufa jecha. Ergisii maal godhuu qabdaniin yeezii fi noo isinii kaahaa yeessan gubbaa cuqaaftanii kallattiidhumaan bakka kana sin galchaa YouTube chaanala namaa keessa seentanii subscribe godhuudhaaf karaa salphaa ta'a jechaadha. Isa waan ta'eefuu obboleessi keenya kunis daawwaa godhaa jira hedduu irratti gargaaradha. Subscribe godhaa fi namoota hawaasan barsiisaniif subscribe godhaa fi yoo xiqqaate wallaahi waan nama sin garsiisan godhuudhaaf deeqaa takka sanatti fudhatu. Ergasii warri kaanis irra hedduun namaas immoo qophii jiraachuun mala irra yoo cuqaastan daayireektuma YouTube keessa sin galchaa daftanii subscribe godhuu fi dandeessanii jechaadha. Isa waan ta'eefuu waan sanatti fayyadamaadha. Namoota hawaasan barsiisan subscribe godhuu fi laayikii gochuu akkasumas tiktookii illee follow gochuu hin dagatina. Namoota waan fokkataa sin barsiisaniif arrabsan illee silaa jala deemuu dhiistanii namoota hawaasan barsiisan jala deemtanii irra gaariin dhaamsa kiyya nagaan naa tura.